Yaalii garaagaraa godhanii birillee waliin bu'ee eegaa ofumaa wal gantee wal ooftee addaan battante anillee dhaga'ee waan san miidiyaa irratti ol ba'ee waan keessan dalagadhaa yoommiyaa dalagadhaa waan hin taanetti seeninaa jedhee afaan dubbadhee kalaasii jarrillee ilma dhiisanii booda dheengaddaanii irreechi makkaan keessatti kabajamaa girgirii dhiisa jennaan birillee nurraa guurtanii inni nu irreecha makkatti kabajuu hedaa tarkaanfiin akkam irratti fudhatamuu dhabe jedhanii girgiriin ka'ee kalaas gaafa guyyaa wayii ishaan waarfaa as dhufanii gadaan tokko hojjetamee achirra argama jennaan ummanni bakka itti si argu barbaada achi dhaqin jedhee saayimnoonni kiyya achirraa na ugguranii anillee namoota keessummaa kanarratti hin jeequ jedhee achirraa hin hafee osumaa guyyaa eeggatan dheengadda viidiyoo dalagee viidiyoo irreecha baga geettanii jedhu santu hammeenna fidee ummanni qaraa itti qophaa'ee amma shirri dalagame lakkoofsi tokko Dubaay irraa na dawwalamaa ture. Dubartiin natti haasaa oledhanii meeshaa wayii fuutee obboleettiitti jetti kennitaa riyaadin na ergitaa nama arabaattu sitti kennaa naan jettee taas keessa na dubbiftu kaa jennaan isii waasaappii maleen hojjetu jettee ayyee namichatti kenna lakkoofsa. Namichi na haa dawwalu arabdichi jedheeni arabdichi yoo na dawwalu anin beeka arabdichi arabaa miti ummata tokkoronii gurraacha ummanni jajjabaa asitti jechuudha hadiida fakkaatu harki isaanii ummata badaa kanaaf birrii laatanii bakka akkanaatitti sa'aa zuurii azaana dura yookaan halkan keessa sa'a itti naasharii booda koottu yoo zuurii waya halkan naan jedhe eessatti dhufa Awwash Bukur tikootu Awwasha Billaadiin anachin dhaqu jedhee dide yookaan shorxaa Mansuurii koottu yookaan Siiti Seentarii Shaarara koottu wanna achitti na waamtuuf maali bootan sun natti hin tolu jedhee dide adda cufannee ture ammallee bakka biraa meeshaa harkatti hin dinne meeshaa waliin rakkadhe jedhee na rakkisee achumaan ani bootaa san abadan ittiin deebi'uu hin dhaqu ani jedheeni dhiise. Amma immoo ani dalagoo wayii karaa Jabal Nuur kana eegalee jira. Eessatti sitti tolaa naan jedhe bootaa biraa. Ani Jabal Nuuri dalagoo qaba sa'aatii naasharii odoo madarasaan hin baane dhaqaa jennaan hayyee odoo ishaaraa Billaadiin odoo ishaaraa adilii hin gahin bakka akkana hadiiqaa akkasiititti ana achi dhufu obboleessa kiyyatu meeshaa fuudhee deebi'eeni bizabxi sa'aa sanitti kootu naan jedhe andalagoo sa'aa daqiiqa 51 waliin gadi baati namni ijoolleen madarasaa ijoollee san fuudhuun dura dursee sa'aatii naashariif daqiiqaa 20-30tti akkas yoo deemu hin dhaqee achi dhaqee jennaan kan itti dhaqan uummata gurraachaa uummata jajjaboo nama afurii gidaadha gabbuusii naan jedhanii gadi jalaasiisuu didee as kennaa meeshaa fidaniin jedheeni jara harakaata meeshaa fidanii humnaan ganna darbanii ka'achi harka gadi naqate anaa sagaleen kenna walitti dhaga'amuuf xiqqoo gidaadha agarsiise harkuma gadi utaalchifatee keessa gannaqee ziraara qollofamu kana as deeffatanii keessa gannaa harkisanii jawwaala guddaa mana dhiiseen deemee jawwaalli kun sana harkaa sololaate kursii jala bu'ee jawwaala fudhatuu hin dandeenye kun harkisee achitti ka namni diinni haga nama dha'u waan ta'u kana na godhan jedhee himuun gaarii miti waan ta'u akkasitti ta'ee booda odomaa jarri shanchalaa mannoo wayiitti mukatti na hidhuu yaalii godhu walaachitti na dhiiftee deemuu hedduun beeku namni wayii jeeba guddaa wayii sagalee buurii sagalee iyyitiis wayii jennaan achumatti nagattee deemtee achitti dhadhee waan jedhee as deebi'u sayyaaran kiyyanni dalagaa wanni tokko keessa hin jiru wantoonni silaa makiinaa keessa namni kaayatu hunda guurattee waan intarte ani gad jedhee jawwaala fudhatuu hin danda'u harkinaan socho'u
nama biraa achi deddeemee nama waamadhee namni jawaala naa fuudhee mootummatti bilbilee mootummaa yoo dhuftu wanni tokko achi hin jiru. Lakkoofsa warra yeroo sanatti dadawwalee qofa barreessanii namoota rakkoo waliin qabdu eeruu nuu kennan jedhanii nama kiinallee kaafatuu hin danda'u nama naa godhanii bakka nageessaa jedhe nageessanii egaa rakkoon hamtuudha waan hamma na jedhallee kaa'imatti natti ulfaata. Egaa yoo namichi tokko namni gaafa ani Kadir Martuuti waliin nu araarse tokko yeroo sanitti achi dhaabbatu halkan san yaalii wayiitu jira manaa fuudhee ubbira na fide takkaa tana natti dhiisaa jedheeni uummata na warruma san keessa homa san itti bilbilanii sheeticha karaarraa qabnee jedhanii ani dekkalee isaan laalee inni keessaan qabu yoo gara boodaa laalee sagalee isaa dhageeffadheeti deebisu wani jedhamu dhuguma abboo sheeticha karaarraa qabne jedhanii naa dawwalanii sagalee si ergee baga rabbi si baasee naan jedhe yaani wani kana dubbatu na dirqamsiise waan nama kennaa waan gurraachi na miidhe miti kana miidhe kan lubbuutti yagaagama keessa galchee ummata kenna jechuu barbaadeeti Mubaarak. والله أنا مالي بقى والله أما أفتنيره Maal jettee? أفتنيتو Aftanii yoo jettu. أفتنيتو نجري لو كنت أرى أفتنيتو Alhamdulillah. Miidhamuun gaafata jirutti ta'ee ummata keenya yoo dirqama ta'e viidiyoo keessa waraabee akka jismiin kiyya jiru amma asirratti dubbadhee kana miidhame jechuullee yoo diinuma gammachiisuu taate malee yookaan viidiyoo na bilbiltee yookaan viidiyoo waraabeetiin akka jismiin kiyya jiru arguu waan dandeettu laakiin karaa koo kana gaagama lubbuu kana maraa fidee ummata kennaa jechuu barbaadeeti gabaabamatti. Baay'ee ummata keenya kabajamoo wanni kun egaa waan silaa ummata keenya irraa eegamu miti tokkoffaa namni akka barbaade ta'ee jiraachuu mirga qaba. Lammaffaa immoo akka sabaatti miidhamneera jechuun maaliif barbaachisaadha? Saba ofii, miskiina ofii, wallaala ofii, beekaa ofii akkasitti wal tumaa hangara kootiin dubbiin kun dubbii jabaadha. Mee maal jettanii warri gastii irratti dabaree aan dubbadha. Galatoomi mubee an asirra wanni dubbachuu barbaadu. Hin dhagayaami sagaleen koo. Eeyyeen nagaama. Duraan durseetiin obboleessa keenya baga rabbiin si baasee ammallee rabbiin lubbuu tantee karaa baatee karaa galtetti rabbiin lubbuu tantee haa tiksuun jedha. Kan achirraa hafe amma warri piraankiidha jettani Oromoon si jammir haa caaluyyuu gaafa reeffa isaa qarbii kaayaniitiin jedhan amantan malee namni haa caaluyyuu haga waraanname maal ta'edhanii finfinneen girgiroofte namni du'e jedhee amane hin jiru. Osoo du'ee porofaayilii kaayattanii gammaddan Oromoon. Oromoon jirtuu namaan gammaddu gaafa du'anii porofaayilii nama kaa'attan hin gammaddanii jechuudha. Maham sun ammoo azalli gaafa lubbuun gaafa rabbiin nama keessaa baase nama keessaa baati gaafa rabbiin lubbuun nama keessaa hin baatin ilmi namaa humata akka nama gochuu hin danda'u. Garuu sheekamaal yoo ka isinii balleesseerullee ta'e yoo ka isin miidheerullee ta'e ufii tumachuunu osoo jiru ufii gorfachuunu osoo jiru ufii maal gochuunu osoo jiru burcuqqoonu si harka kenne akkamitti itti dhuguu dhabdeedhaaf. Angoonu si kennitu akkami wanna jechuu dhabdeef natu sii beekaadhaaf akka waan qarbii isaanii walii isaan waliin galanii akka waan dukkana qarbii isaan waliin ciisanii gaafa inni azaaba seenee akka waan azaaba san irraa qoodamanii gaafa inni jeennata seenee akka waan jeennata san keessatti isaan waliin gammadanii wayiititti diina hagana gahu waliin bitanii lubbuu wal baasuu jechuun kun waan addaatiyyuu. An akka kiyyatti
Abbaan fedhe na jaalate abbaan fedhe na jibbe dantaa ilma namaa irraa hin qabu ani. Wama dura naan jettan arraba yoo barbaachisaa ta'e kan eenyuun sodaanne isinitti hima. Homa dura naan jettan homa dura nagootan gadi garagalchuu na arrabsuun kama duraaniiti haaraa wayiiti wanni naa baaftan tokko hin jiru. I don't care haasaa keessaniif. An takka nama amantii biroo keessa jiru ijoollee amantii biroo keessa jirtu kan wal rakkiseef kan wal miidheef kan ajandaa wal godhatee fi kan wal ajjeesuuf wal barbaade hin argin. Meeqa kamtu jira kan kafaree? Meeqa kamtu jira kan sallame? Kan Kiingi Kamaal Abdallaa kun maaltu adda isinitti godhe? Wanni adda isinitti godheetiin jedhe maalinni? Oromoo tana keessatti wanni dhiiga isaa adda isinitti godhe maalinni? Viidiyoo takka inni hojjannaan fiiganii dhaqanii duu'itii. Garaabaan marti jechuudha tan caatiin xophee isii buuse marti tan zinaan xophee isii buuse marti tan guyyaa bakka biraa ooltu tan halkan bakka biraa bultu marti janajjantuun gastii zuumiidha beeraa marti jechuudha zuumii beeraa keessa bultu marti asirra baatee isarratti sheekaa fi muxawwaatti of gootii jechuudha. Wal beenna mataa keessaniitiin wallaahi eenyuun yoo taateetiin jette wallaahi hin beekaa jechuudha. Umna kan caatii afaan kaayateetiin caatii afaanitti naqatee luka takkatti deebi'eetiin caffaru maratuyyuu asi dhufee Sheek Kamaal Abdallaa akkamitti dhufee tiktookii irratti qoosee tiktookii irratti taphatee fi isa ajjeesuudhaa fi harka hiixataa jechuudha. Haya gaafa amantii tana gadhiisa keessaa isinii bahe hoo maal gootan? Wanni isin gootan maal inni? Dhugaa rabbii isiniin jedhaan akka dhuunfaa kiyyaatitti usuu amantii musliimaa tanarra amantiin biroo wayii amantiin irra caaltu amantiin irra bareedduun jiraatte tokkoffatti amantii teessan keessa gadhiisee kabahu anaa jechuudha. Ummata ka'an nyaadhu malee ka'an dhugii malee faayidaa biraa hin qabne jechuudha. Ummata keessaniifuu cinaachi keessan ka cinaa tokkichaa ibiddaa. Ummata karaa isin baatan karaa isin galtan ibiddaa. Teessanuyyuu hin beekne qarbiin teessanuyyuu wasakaa jiruun teessanuyyuu wasakaatituyyuu isarratti duulaa jechuudha. Homa fedhallee yoo taate homaa gochuullee hin dandeessan. Gaafa rabbi lubbuu isaa ni baati jedhee lubbuun isaa numa baati. Hanga fedhe wama feeta osoo xaxxanii shira feeta osoo xaxxanii badduu feeta osoo xaxxanii hamtuu feeta osoo xaxxanii isa homa tokko gochuu hin dandeessan. Gatii kana ta'ee fi Oromoon hamma fedhe yoo ta'e osoo ofii keessaniyyuu waan barbaaddan gootanii kan gochuu dandeessanii isa ajjeesuudhaaf isa rakkisuudhaaf gurraacha walitti bituu jechuun qarshiidhaanii orma walitti bituu jechuun kun waan biraati. Kuni waan biraati daba biraati. Kanaafuu warri na dhaggeeffatan galatooma Kiingi ammoo homata kan ta'u Kamaal Abdallaa homata kan ta'u darasoonni jechuudha mudhii oliin sheekaa mudhii gadiin ammoo shakshaakiidha. Gaafa lubbuun isaa waa taate yookaan ammoo gaafa onnoo taate walii teenna asirratti. Kiingi Kamaal Abdallaa baga rabbiin si baase wanna kana ni kalillee wayitti inni laayibii seenee dubbatu hanga tokko laayibii seenee ijoollee makkaan jiranillee dubbisee gaafachaatiin ture namni guutunuu bilbilallee kaasu minaamin jedhanii bas yeroo sanitti addaan baafachuu hin dandeenye wanni dhageenye achi asi. Hundaafuu caaltuun lubbuun ooludha baga rabbiin lubbuu si oolchee atis dhiigni kee akkatti nafu ni babayaa. Ani wanni jechuu barbaade tokkoffaan ilmi namaa kuni sheekolillee haa ta'u nama kamiyyuu haa ta'u Sheek Kamaal Abdallaa akka nama tokkootitti nama jireenya dhuunfaa isaa jiraatullee waan barbaade dalagullee mirga qaba. Amantaa musliimaa yoo kataatu taate amantaa musliimaa dirqamaan ati karaa kanatti amani karaa kana deemi jedhanii wanna nama hooggananii wanni namni ofii isaatii jaalatee fudhatuudha malee namni giddiidhaan karaa kanarra deemtu malee jedheetiniin dirqama nama tumuu irratti nama ajjeesu yoo ka ajajju taate arginillee beenu dhageenillee beenu kana durallee jechuudha. Garuu immoo namni dhugumaan Sheek Kamaalitti aarii qabdan waan kana dalaguu osoo hin ta'initti yoo ani dhiira ka jedhu taate sheeyitillee jechuudha. Yeroo ammaa kanatti wanni dadhabamee jira sirraa sheekolee jannataa fi azaaba harkaa qabdu dadhabne jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne warra jannataa fi azaaba harkaa qabu dadhabne. Warra azaaba fi jannata harkaa qabne irra yaa'u jira tokkoyyuu kanarra jechuudha. Ni galee kanaafuyyuu warri kunillee yaalii kana yoo irratti hamu taate ati yoo dhiira taate nama itti ergoo osoo hin ta'initti Sheek Kamaal Abdallaa dhayxee isa waa godhuudha. Yoo immoo hoo
garteetni isa ka waaqootis ta'e ana waaqoo isa jedhiiti gadi bahii dubbadhu akka dhiiratitti san booda namni wajjin haasaa jechuudha. Sana boodatti dhiirummaa miti kun namatti erganii lammii biraa wannoo biraa gartee fideetiin nama qaxaaqqachiisuun nama tumsiisuun kun dhiirummallee miti huma barbaadellee yoo ta'e namni yoo dhugaadhaan onnee qabaate yoo gumaa ofillee baafatuu barbaade osoo gartee Kamaaluu Kawaa balleessu taate nama kana fidee akka dhiiratitti dhaqee ofii isaati gumaa baafatudha.